Egaan kabajamtootaa fi hordoftoota Arjaa Miidiyaa har'a qophii addaa isiniif qabadhee dhufeera. Innis nama baay'ee isin jaallattan, nama baay'ee isin kabajan, tiiktookii bara kanaa jedhamee nama beekamee, nama isin baay'ee jaallattan miiliyoon dirribaa isiniif qabadhee dhufeera. Egaa isaa wajjin turtii gaarii akka waliin qabaannu akkasumallee ittiin bu'aaraa irraa balachaa akkasiin isaa wajjin turtan gamanumaan affeerraa cimaa isiniif taasisee jira jechuudha. Egaa gamanumaan isaa wajjin gara wal baruutti deemnaa. Tiiktookii jabaa bara kanaa jedhamee kan beekamte miliyoon dirribaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eddan. Naguma. Nagaadha. Nagaa galata Rabbii. Egaan har'a hordoftoonni keenya gaaffii baay'ee akkasi gaafachuu danda'anitti yaadnee bakka bu'uudhaan gaaffilee tokko tokko si gaafanna. Turtii gaarii akka waliin qabaannu gamanumaan abdii guddaan qaba. Mee maqaa kee irraa ka'iitii daawwattoota keenyaaf seenaa jireenya keetti nu ibsime. Okay. Maqaan kiyya miliyoon dirribaan jedhama. Tiiktookeraa jabaa bara kanaati. Okay, maqaan isaa miliyoon dirribaa jedhama. Egaa tiiktookeraa jabanaati. Mee sadarkaa barnoota keetii meeqa geessetta? Namoonni baay'een miliyoon barnootan qabu, miliyooniin barannee, miliyoonii jedhaniitu waa'ee barnoota kee hojii wal qabsiisanii waan baay'ee haasa'u. Mee atoo waa'ee barnoota keetii maal jettame? Waa'ee barnoota kootii ilaalchisee namoonni baay'een hin baranne jedhanii an digirii lama qaba jechuudha. Okay. Tokkoffaan leadershipiin qaba. Kan biraa immoo ikoonomiksiidhaan hin bahee jira jechuudha. Okay, digirii tokkoffaa kee leadershipii manaajimentiidha, lammaffaan immoo digirii lammaffaa kee ikoonomiksiidha. Xumurtee jirta jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mee tiiktookeraa jabanaa jedhamtee beekamta akkasumallee hordoftoota hedduu horattee jirta. Tiiktookii jalqabuu keetiif sababni maalidha? Galatoomi jecha tiiktookii kan inni irratti jammaree fi hiriyaa jaalallee bareedduu tokkoon qaba. Amalaan bareedduu, hojiidhaan bareedduu, waan hundaan bareedduudha bakka. Walii wajjin guddanne, walii wajjin baranne jechuudha amma yuunivarsiitiitti. Kanaan booda dhuma irratti tiiktooker kan jedhamu beekamaadha jechuun nama baay'ee tiiktookiidhaan beekamaaf famasii kan ta'e. Na jala janajjanee na jala fudhate. Kanaan booda yeroo sanan tiiktookiin fayyadamuun ture. Aarii isaarraan kan ka'e tiiktookii femisii ta'eetan anis bakka jaalallee koo kana deeffachuun qabaa een ture. Wow. Egaa tiiktookiin beekamaan sababii jaalallee keessarraa fudhateef jaalallee keessan ammoo deeffachuu gatii qabduuf tiiktookeraa jabaa ta'uun qabattee atis jalqabdee tiiktookeraa jabaas taatee jirti. Hiriyaa kee kana akkam deeffatteetta moo achumaan si jalaa hambifatte? Hiriyaa koo kana deeffachuu hin dandeenye. Sababiin isaa isheen bitamtuudha waan taateef boris iddoo biraa deemuu dandeessi. An kan biraan jaalladhee jiran. Tole egaa sababii jaalallee keetiif tiiktookii jalqabdee amma femisii taatee jirta yookiin beekamtii argattee jirta. Amma ishee caalaayyuu warri ishee irra caalaa bareedan, warri ishee irra caalaa beekaman namoonni hedduun akka isaan si beekaniif akka isaan si jaallatan shakkii hin qabnu. Sababiin isaa namoota beekamtii qaban kana nama hunduma barbaada waan ta'eef. Sababiin tiiktookii jalqabuu kee kana yoo ta'u, aayidiyaa amma ittiin beekamte wantoota uummata keessaa xinnoo ishee ba'an, xinnoo ishee safuudha, aadaadha. Sammuu namaatti waan ulfaatu xinnoo ishee arguuf dhaga'uuf waan namatti hin tolle hojjechuudhaan beekamta ati. Aayidiyaa kana yookiin immoo kontentii akkasii akkamitti filachuu dandeesse ati? Ani kontentii safuu cabsuus hojjedhee hin beeku amma ammaatti jechuudha. Warri safuu cabse eenyudha? Yoo jette dubartii osoo hin heerumin durbummaa ishee bakkeetti gatte dhiira dubartii durbummaa hin qabne fuudheetu safuu cabse malee an safuu isa kamiin hin cabse. Fakkeenyaaf maal irratti safuu cabse meeyyatti? Fakkeenyaaf tiiktookii ati hojjettu keessatti yeroo baay'ee biyyoo yeroo ati nyaatutu jira, yeroo ati daaraa nyaatutu jira, yeroo ati wantoota namni harkaan qabuufu waan namatti hin tolle gaafa ati isa afaaniin tuttuqxee fayyadamtutu jira. Fakkeenyaaf daaraa nyaachuun kun si biratti hiika maalii qabame? Daaraa nyaachuun safuu cabsuudha maali? Akkuma kanarraa agartuu viidiyoo kanarratti daaraa nyaattaa mee xiqqoo daawwadhu. Daaraa keessan akkanatti gangalattu. So kun hiika maalii qaba si biratti? Kun ikkoo safuu cabsuun jedhamu aadaa cabsuus hin jedhamu daaraa keessa gangalachuun jechuudha. Daaraan uleetaa baay'ee nu biraa qaba jechuudha. Osoo daaraan hin jiru ta'eeti abidda argachuu hin dandeenyu nuti. Fiigaleera miti. Kanarratti yoo deebinee ilaalle
rakkina kaleessa keessa dabarsine arra irraanfachuu hin qabnu nuti. Daaraan rakkina meeqa argee daaraa ta'e. Abidda nuu kennuuf jecha. Abidda nuu kennee. Nuyi abidda godhannee fayyadamne daaraa gatii ta'eef ofii nu fayyadee. Nu fayyadee. Faayidaa ala gatii ooleef. Kanaafuu waa'ee daaraa irraanfachuu hin qabnu nuti. Dhuguma daaraa irraanfachuu hin qabnu bakka. Kanaaf oolmaa daaraan nuuf oolee irraanfachuu hin qabnu jechuudha bakka. Baay'ee namatti tola. Egaan daawwattoota keenya qophii keenyatti bashannanaa bohaaraa akkasiin jirtan shakkii tokko illee hin qabnu. Akkasumallee yeroo ati biyyoo nyaattutu jira. Biyyoo nyaachuun kee kunoo maalii wajjin wal qabata? Biyyoo nyaachuun ammas safuu cabsuun ilaallatu ammas. Biyyoo namni hin nyaanne tokko illee hin jiru. Gaafa jettu. Durii kaafnee ijoollummaa keenya kaafnee biyyoo nyaannee guddannee biyyoo keessatti awwaalamnas nuti mataan keenya illee biyyoodha jechuudha. Waa tokko wal sobuu wal boonsuu maal jechuun hin barbaachisu. Warri miliyoon dirribaa aadaa cabse safuu cabseedhani warra naa wajjin haasaa tokko haasa'uu hin dandeenyedha. Warra deebii kun sodaatanidha. Siigaleera miti. Kanaafuu maal jechuu barbaadeetanii nan nyaadhamna yoo taanaan biyyoo bakka. Utuu biyyoon hin jiru ta'ee qamadiin eessaa dhufa? Xaafiin eessaa dhufa? Bishingaan eessaa dhufa? Saliixiin eessaa dhufa? Lubbu qabeeyyiin eessa jiraatu utuu biyyoon hin jiru ta'eeti. Akkuma wanta waa tokko hin beeknetti nama lakkaa namni tokko tokko. Kanaafuu biyyoon osoo hin jiru ta'eeti nuti jiraachuu hin dandeenyu. Kanaafuu biyyoon irraanfatamuu hin qabudha bakka yes. Dhugaan jirtu kanaadha. Wantoota nuyi fayyadamnu biyyoon gatii nuu kennuuf. Irraanfatamuu hin qabnu. Biyyoon irraanfatamuu hin qabu. Baay'ee nama ajaa'iba. Egaa deebiin ati daawwattoota keenyaaf kennaa jirtu baay'een isaanii deebii sammuu namaa gararraa ta'anii fi baay'ee amaruudhaaf nama rakkisanidha. Jechoota kee keessaa gaafa TikTok irratti laayivii irrattis ta'e viidiyoo tokko tokko gaafa hojjettu ispoortii hojjechuudhaan ani leencaa ani qeerransaa jetteetu haasofta. Qeerransa ani leenca ani gaafa jettu maal jechuu barbaaddeetti? Mee hiikatti godhime jechoota kanatti. Yes, amma iyyuu taanaan miliyoon dirribaa leencaa qeerransan ammallee taanaan jechuudha. Maaliif yoo jette Oromoon durumaa kaasee leenca bakka eenyurraa kaasee Taaddasaa Birruufaa irraa kaasee Abdiisaa Aggaafaa irraa kaasee Siigaleera miti eenyudha kan biraan moo jira ammas qixxeessaa jijjiru baay'een bakka Oromoon gootota baay'ee qabdi. Isaanittiin baheen dhiiga isaaniitiin hin jiraachaa jiran Siigaleera miti. Dhiiga isaaniitiin keessa deemfaadhaan bakka onnee Taaddasaa onnee kootu onnee Taaddasaa Birruuti. Siigaleera miti. Isa jaalalaan natti dhufe jaalalaan hin geggeessaa. Isa humnaan natti dhufe immoo humnaan hin geggeessaa ammallee taanaan bakka ammayyuu taanaan qeerransaan yes jikootiif iji qeerransaa tokko ta'ee bakka. Egaa daawwattoota keenya miliyoon dirribaa gaafa qeeqxan of eeggachaa qeeqxan gamanumaan dhaamsa keenya isinii dhaamuu barbaanna. Kana qofaallee miti ani harreedha. Harreedha ani gaafa jettutu jira. Mee isa hoo maal jechuu barbaaddeeti? Maa inni harreen? Siif harree wanti wal fakkeessu maaloodha? Yes, ammallee taanaan an miliyoon dirribaa harreedha. Maaliif yoo jettani ba'aa uummata keenya baay'ee tanarra ga'een. Rakkina uummata keenya, siyaasa uummata keenya, dhiphina uummata keenya, rakkina uummata keenyaan baay'ee tanarra ga'ee jira. Kanaafuu harreedha sirriidha bakka. Okay. Uummata keenya jedhee tan harree ta'e bakka. Uummata Oromootiif jedhee harree ta'e bakka sirriidha. Siigaleera miti. Bakka sirriidha harreedha bakka. Waan harreen hin baanneen baay'ee tan harra ga'an. Rakkinas haa ta'u, dhiphinas haa ta'u, mana kiraayis haa ta'u, gatii xaafiis haa ta'u, gatii nyaataas, gatii dhugaatis, gatii ta'eetis waan hundaa rakkina uummata keenya baay'ee tan harra ga'e. Yes, dhugaan jirtu kanaadha wal soomuu barbaachisuudha. Egaa daawwattoota keenya ammallee akkasiin bohaaraa jettan shakkii tokko illee hin qabnu. Harreen waanumatti fe'an akkuma isheen baattu anillee waanuma uummanni konaan jedhu baachaa siyaasasaa, rabsoosaa, ceephoosaa, ciigoosaa akkasumallee wantoota kanaaf kana fakkaatan hundumaa baachaa gatiin harra ga'ee fi har'a iyyuu ani harreedha waan jedhu kaasaa jira. Yes. Okay. Mee haa ta'u gaafati kontentii akkasii hojjettu, aayidiyaa akkasii gaafatu hojjettu maatiin kee maal siin jedhume? Maatiin kee ni argu? Eeyyee hin argu turan maatiin kiyyaa yeroon kanaan dura hojjechaa ture baay'ee natti aaraa turan maatiin kiyya illee amma garuu ilaalaniitu jabaadhu leenca keenyaa jechaa jiru. Jabaadhu qeerransa keenyaa jechaa jiru. Maaliif yoo jette uummanni keenya wanta gaarii ilaaluun jaallatan bakka yaada
Poozitiivii ilaaluun jaallatan uummanni keenya yaada negatiivii ilaalu bakka. Atammati faarfannaa tokko utooti waaqa faarfattee gadhiisteeti yommuu sin ilaalu garuu udduu dubartii utuutu ilaala akka jetteetii bakka namni si ilaala. Namni keenya wanta gaarii ilaaluun jaallatu yoomillee taanaan waan isaan beeku malee jechuudha. Kanaafuu miliyooni namni keenya wanta gaarii ilaaluun jaallatu yookiin immoo wanta gaarii hordofuun jaallatu jettee dirqama waan sammuu dhalootaa gararraa waan dhaloonni nurraa hin baranne dhaloonni ol adeemoon waan isaan nurraa dhaaluu hin dandeenye wantoota akkas akkasii hojjechuun garuu akka ilaalcha keetti gaariidha jettee yaaddaa lama. Lammaffaan immoo isa hojjetaa jirtu kana ofii keedhaa taatee jirta moo namni daawwatee gaafa folorsiin kee guddatee bakka yaaddeessii ga'e kontentii kee sana jijjiiruudhaaf hojjechaa jirta. Wantan kontentii koo tokko jijjiiru illee hin qabu. Maaliif ammallee taanaan waan gaarii yoo gadhiistee dhaloota baratootee hin ilaalan maalirraa barature. Amma fakkeenyaaf ispoortiin hin hojjedhaa narratti gubu akka dhaloonni hin baranneef. Gaafa wanta hin taane gadhiisuu akka miliyooniin safuu cabsa bakka maraachuudha bakka sii galeera miti wanta gaarii immoo ilaalan maal rakkoo qabaadhaan bakka. Hundaayyuu dhalootaaf bu'uura maleeni dhalootaaf kiyyoo mitiyan dhalootaaf gufuu mitiyan. Yes. Baay'ee gaariidha. Miliyoon ati gaa tiktookerii jabaa jabanaati. Tiktookii irraa bu'aa maalii argatta? Yookiin tiktookiin ni kaffalaa? Tiktookiin jabaattee hojjetta taanaan sirriitti ni hojjetta taanaan adeemsa tiktookiin yookaan piroosijeriin tiktookiin lafa kaa'u ni guutta taanaan ni kaffalee sirriitti ni kaffala. Garuu ati zimitti callistee teenyaan waan tokko wanta kaffalu qabu. Amma namoonni keenya laayik gochuun beekan, fooloo gochuun beekan. Fooloodhaan bakka la fooloos gochuun beeku. Waa tokko birriisiin baasu. Asirratti namni keenya yooti riipoostii naa godhate riippoortii sirratti godha akkati guddattuun barbaadu. Nama kee ta'e akkamitti miqqanyaa sirratti ta'a akkamitti guddina kee maannoo xiqqeenya kee barbaada namni keenya. Siigaleera miti? Siigalee? Okay, mee tilmaamaanii tiktookiin hagamsii kaffala? Ji'aammoo, waggaadhaammoo, guyyaadhaammoo akkamitti sii kaffalame? Akkaataa itti hojjetteedha. Akkaataa itti hojjetteedha. Ati jabaatee hojjetta taanaan tiktookiin ni kaffala. Biyaansi ati jabaatee hojjenna ji'aan amma birrii 40,000 amma birrii 50,000 ni hojjetta jechuudha. Waan soba hin qabne dhugaa. Sirriitti yoo hojjette jechuudha. Namoonni keenya garuu hin beekan. Otoo tiktookiin hin kaffalu ta'ee kan gangalachaa oolan. Kan hin gangaladhuuf kun nama hin arrabsuudhaan nama keessan galuudhaan. Gowwaa fakkaatee namni jechuudha lakkiin kaffalu minaamine utuun kaffalu ta'eeti maaliif hojjeta hin taa'u isaatti wanta san fayyadne wajjin namni maa dhiphatare namoota hunda miti kan beeku persentii muraasa 100 keessa. Miidiyaa fi hawaasa keenya akkamitti wal bukkee qabdee ilaaltame? Waa'ee miidiyaa hammam ifa ta'e hawaasa keenyaaf kanarratti waan jettu qabda? Miidiyaan keenya yeroo baay'ee uummata yookaan nama beekamaa tokko waamanii interview gochuun beekan. Ijoollee daa'ima waamaniitu wajjin kolfuudha bakka. Ijoollee daa'ima waamanii inni wajjin kolfan maaloodha. Bakka sammuu wajjin albaatee alaaqanii kaasa daa'ima wajjin. Beekaa waamanii beekumsa irraa argatu malee wallaalaa waamte maalirraa argattameesti? Titiisarra damma ni argita? Hin argitu. Wallaalaa irraa beekumsa ni argatta? Hin argitu. Kana sii galeera miti? Baay'ee gaariidha. Yeroo baay'ee namoonni tiktookii kee jalatti dhufanii koomentiidhaan si arrabsuu keessaan dhufanii si arrabsuu tekstii kallattiidhaan si arrabsu. Namoonni si arrabsan kun immoo yeroo baay'ee namoota foloorsii guddaallee qaban miti. Namoota foloorsii xixiqqoo qabanidha. Kanarratti waan jettu qabdaati. Mee arrabsoo namoota akkasii kan akkamitti ilaalta? Namoonni maaliif si arrabsuu isaanii kan akkamittiin ilaaltameeti? Namoonni baay'een dhugaadhaa koomentii jala dhufanii faana arrabsu. Warri na arrabsu kuni fooloorsii warra 1,500 fa'aa qabanidha. 200 warra qabanidha waan si garramu jechuudha. Angaruutu fadheenisa maali jin arrabsan? Maayimiitti deebisuun ofiin of qixxeessuudha. Siigaleera min dullachi waama garaadhaa qabu albaa. Sammuu xurii keessa waama xuriitu baay'ee yeroo baay'ee.
Nama gaariirraa waan gaarii baratta. Maayinuurraa garuu wanti itti barattu arrabsoo jecha ijoollee siin jechuudha. Bakka kanumaadha. Maal hojiitti deebista reeti warra kanaatti warra adda maayinii qoshaashaa jilaan hojii maal hojii haasoftati. Ati yoo inni si arrabse jalaa saxxatta bakka. Kanaa booda maaliif saxxina jalaa jedhee saxxadha dhuma irratti ofii isaatii bakka. Deebi'ee dhiifama si gaafatan amma akkanaa jechuudha. Yeroo darbee hidhamuun kee miidiyaa kanarra naanna'aa tureera. Akkasumallee namoonni baay'een si wajjin maqaa dhaamaa turaniiru. Mee waa'ee kana irratti ibsa waan gootu yookiin immoo uummataaf waan ifa gootu qabdaa? Iyyee sirriidha hidhameen ture. Ji'a xiqimtii keessa kan inni hidhamee ture. Ji'a lammaffaa keessaadha. Akka tasaa balaan ibiddaa maarkaattoo shammaa gabiyaarraa ka'ee ture balaan ibiddaa jechuudha. Immoo balaa ibiddaa keessaan hojjedha. Akka carraa makiinaa mooniiterii irraa baheetanii abidda dhaamsuudhaaf qopheeffachee jira jechuudha. Kan ittiin keemikaala ittiin abidda dhaamsanii jechuudha. Kana booda warri masraa biitii keenya immoo miliyoonii viidiyoo qarratsaa jedhan bakka. Duruma wanta nan jaallanneef achi keessatti jechuudha. Nama jabaa maaltu jaallata duris sii galeera miti. Qarratsaa jira. Ani immoo qarratsaa hin jiru. Abidda dhaamsuuf inni makiinatti ol deemanii wanta biraaf miti. Kana booda bakka na fuudhanii deemanii miliyoona shabbaarii dheerii ICC Boko Haram dheerii wanti isaan naan jedhin hin jiru bakka. Biyya koo keessatti kan akkamitti na shabbaarii ta'a. Dhugaan jechaadha. Kanaan booda saxxananii akkamatti torban sadii balleessaa koo malee utuu waan balleessin achi keessatti mana hidhaa keessatti tafkiidhaaf injiraaniif geergoo na nyaachisan. Qallaba injiraanii na godhan. Injiraanni mana hidhaa keessaa immoo jechuudha. Qurxummii fakkaata bakka. Kana bakka gifii argiteetta miti namni koo dhugaa cubbuun sodaatu. Cubbuu dhiisera namni bakka. Maaliif si balleessee baduu barbaada bakka. Warri akkas godhe na hiisise immoo warra akka miidhaa yoo jettee warra nama miidhaa turan. Warra nama boosisaa turan. Warra ijoollee isaanii haadha manaa isaanii jaallanne. Warra inni maal hiyyeessa bukkee jirutu anaan na hiisise. Maaliif silatti soo gannatan galu erga gannata galuun koo namni miliyoon birrii baasii saqaayyaeetan abidda gala jedhaniitu. Si galee saborii yaadaan jiran isaan. Garuu waa tokko wanta ta'e hin qaban. Naa ta'e nu bahin injiraanni garuu na fixxee addii ta'e hin bahe bakka. Dhiiga na fixxee bakka. Seelii dhiiga diibichaan naaf dhiigi diimaan dhumeera. Maal goota torban sadii jechuun qal'aa isittiin fakkaatin mana hidhaa keessatti. Egaa dhugaadha baay'ee ulfaata. Mee hiriyaan kee amma ati wajjin jirtu yookiin immoo jaalalleen kee wantoota ati amma hojjechaa jirtu kana si jajjabeessaa jirti immoo akka ati dhaabduuf puusi gochaa jirti. Galatoomii jecha hiriyaan kiyya baay'een jaalladhu marartuu abarraa jedhamti. Naman baay'ee jaalladhu naman baay'ee kabajuudha. Yeroo baay'ee isheen in hojjetinuu tiiktookii waan hin taane hin hojjetinnaan jetti isheen. Na gorsiti yeroo baay'ee marartuu jechuun maqaan tiiktookii ishee Maariyyee Qashtii jedhee jira. Na gorsiti miliyoon waan hin taane hin hojjetin. Hojii ijoolleen hojjetin. Naan jette na gorsiti. Maariyyee jechuun anaaf akka obboleettii kiyyaatti, akka haadha kiyyaatti, akka hiriyaa kiyyaatti, akka haadha manaa kiyyaatti. Waan hundaa kiyyaadha isheen. Dhiisi naan jetteetti. Waa baay'ee irraallee na sirreessiteetti jechuudha isheen. Kanaafuu Maariyyee asumaanii galateeffachuun barbaada jechuudha. Jaalallee kiyya, hiriyaa kiyya dhugaadha. Baay'een jaalladha, baay'een kabaja. Naaf jiraadhachuun barbaada. Egaan Maariyyee baay'ee galatoomii miliyoon dirribaa gara toora nama guddaatti fiduudhaaf yaalii gochaa jirtuu fi galanni kee guddaadha. Oromoon bal'aan galata guddaa sirraa qaba. Tole miliyoon gara fuulduraatti mee maal ta'uu barbaadame maal sirraa eega Oromoon? Dhugaa dubbachuufanii karoorri koo gara fuulduraa muummicha ministeeraa ta'uudhaan. Muummicha ministeeraa ta'e Itoophiyaa yoo xiqqaate waggaa 20 ol nan busha jedhee yaade. Dhugaan jirtu kanaadha. Yes. Muummicha ministeeraa ta'uudhaaf wanti si kakaase maalodha? Muummicha ministeeraa ta'uudhaaf wanti na kakaase moo? Wanti na kakaase waa baay'eetu na kakaasee jira. Warroottan hiyyeeffataan mana hin qabneef illee mana nan kenna. Hiyyeessaaf sooressa koo waliin qixxeessan bakka. Sooressi hin jiru hiyyeessi hin jiru jechuudha bara mootummaa kee keessa. Hiyyeessi
kan jedhamu jiraachuun qabu yoo jiraate hunduu wal qixa ta'uu qaba niwutiraalii harki 75 qabeenyi kan mootummaa ta'uu qaba lafti kan mootummaa ta'uu qaba siigalee fooqiin kun koodaa makiinaan kun koodaa kan jedhamu jiru persentii muraasa keessa argachuu qaba lammaffaa gaafa muummicha ministeeraa ta'u diimokiraasii nan balleessa giftiin godhin diimokiraasii nan balleessa yeroo hundaa akkatti bakka kan hin bulchoon hirgitti godhe raggatee kan bulcha maaliif yoo jette uummanni keenya uummanni Itoophiyaa gaarummaan jaallatu yeroo hunda diktaaterii jaallatu waan ta'eef jechuudha hirgitti godhe bulchaadhaan bakka yookaas ofirrata akkatti sirreessita nama keenya jechuudha sii galee namni kanaachi diimokiraasiidha midhaan ittiin jennaan hin jaallatu namni keenya. Okay, yeroo keenya wajjin deemuudhaaf gaaffii isa dhumaan si gaafadha. TikTokii hojjechuu kee wajjin wal qabatee mudannoo akkamii qabdame? TikTokii hojjechuu kiyya irratti mudannoo baay'een qabaa. Guyyaa tokko Adaamaa deemeetanii karaatti namoota raaccaasanii anaan bisanii raddaatiidhaaf shufeeriin xixiqqi godhanii na tumanii makiinaa keessaa ala nakaanii miliyoon dirribaa du'eeradhanii deemaniiru. Maaliif yoo jette wanta miidiyaa irratti nan jaallanneef miliyoon dirribaa baqa wanti kikkilii waan dhugaa hojjechaa hin jiru jedhaniitu na tumanii du'eeradhanii illee deemaniif waan soba hin qabne jechuudha. Kanaafuu mudannoo kana inni irraanfadhu mudannoon TikTokii kana irratti ta'e yoomillee hiimee fixuu hin danda'u jechuudha. Yoo xiqqaate mudannoo kuntaala 300 kan ta'u sammuu koo keessa jira jechuudha. Okay. Uummata gadi buusaniitu siin achi keessatti hambifatanii reebicha sirraan ga'anii jechuudha. Na reebaniiru achi keessatti. Achitti si gatanii deeman. Na gatanii deeman miliyoon du'eeradhani. Egaa waan isa TikTokii irra gatii fakkaatuuf namummaa keessa dhugaa gatii hin beeknee fi miliyoon isuma sana jedhaniitu miidhaa kana sirraan ga'anii jechuudha. Egaan hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya turtii amma ammaatti dabarsin irraa barumsa guddaa akka baratan akkasumallee itti bu'aaraa itti bashannanaa akka turtan abdii guddaa qabna. Turtiin TikTokeraa jabaa jabanaa miliyoon dirrabaa wajjin dabarsine gamanumaan goolabnaa. Egaa yoo yeroo qabaanne akkasumallee gaaffiin uummataa yoo baay'ate yeroo biraa kan walitti deemnu ta'a jechuudha. Kabajamaa ulfaadhaa akkasumallee yuutuubii keenya Arjaa Miidiyaa sabiskiraayib gochuudhaan nu cina dhaabadhaa isiniin jenna. Thank you.